te akka taheen harkisaniif irraa san qofaa fi illee miti. Dhugaan amantiin filannoo abbaa akka ta'e hubadheetiin amantii muslimaa keessa waggaan 30 jiraadhetti ani yeroo umraa godheetiin jira. Quraana rabbiillee hagaan danda'u baradheetiin jira. Dubbiseetiin jira. Sheekotillee aalimallee niin beeka. Kanarraa kaka'ee xiinxala mataa kiyyaatiin geggeesse. I take time ji'a takkaaf yeroo miidiyaa irraa kana an matsaafa qulqulluun dubbisaa ture. Wantan filannoo akka filannootti mataa keetiif namni asiin lakkii karaan kun xiqqoo kiraawud siiniyooniin deemee tu jira miti akkasittiin filadhee karaa amantii Pirotestaantiitti yookaan Pheenxeetti Iyesuusitti amanee gara dhufe Hamza. Tole filattee kompeer gootee amantiin Islaamaa tun akka reefu sirraa dhageetti arrabsoo qabdii hinaafaa walitti xiqqeessuu qabdii wantoowwan kana qabdii wantoowwan akkanaa arkeetiin keessaa bahee jetti. Tanammoo shira qabdii walajjeessa qabdii godhoo walirraa mura qabdii yaa. Harka muraa qabdii morma muraa qabdii ifiifuu waliin galtuu firqaan dhibbaa amantii tana hunda keessa Iyesuusitti amanee isaanii wajji jannata seenuu obboleessa kiyya obboleeyyan kiyya Pirotestaantii wajji azaabni yoo jiraate seenuu naa wayyaa jeetiin filadhe. Akka nama tokkotti murtii kiyya wanni ati qorannaadhaan goote dhuga wahuma jiru. Maalfaatu jiraa naan jii harka muraa dhawaa ajjeesaa arrabsuu tun ammoo murtii amata 10 dura dhaabbachaa jira obboleessi kee. Qacello gurra banii dhageeffadhu. Amata 10 dura dhaabbachaa jira. Wanni isaan itti nu garsiisan harka muraan amantii Islaamaati warri jedhu ni kijiba. Maqaa amantii Islaamaa balleessuuf. Dhagaan dhawaa ajjeesaa warri jedhu ni kijiban. Maqaa amantii Islaamaa balleessuuf. Maqaa amantii Islaamaa xureessuuf maqaa babbaafatanii silaagaa dargaggeessi hedduun na hubachaa jiran. Warra gartee amma ol bahanii ebalufaan bakka du'e warra ja'anii. Si afaanii qabu dhiifama naa godhi. Hoggaan amantii muslimaa keessa jiru. Gaaffii isaa fixe. No tana simbaanu murtii atii miti. Naa gale hoggaan amantii muslimaa keessa jiru. Nama dhibbatti karaa atira deemtura deemu akkaan teessini beeytaame. Qacellotti. Itti fufiyaayee. Yes. Wantoowwan amma murtiin je'e kun ni jiranii dhibbaa fi dhibbatti jiran. Na amanaa for the future amata 5 amata 10 waan hin geenyetti yoo karaa kanaan karaa ummanni maqaa baafatee itti deemu kanaan murtii tokkicha agartanii nama hedduutu waan kana keessaa faca'a. Maaliif jennaan tuni ta'amma isin agarsiisaa deemu jiran tun amantii Islaamaatii miti. Amantiin Islaamaa nama gartee saree bishaan obaasee jannata seenu obboleessa kee waan biraa dhiise. Amantiin Islaamaa nama bineensa muka muruu siistama itti muruu qabu. Wanni ol qabanii ummanni deemaa jiraniin dhageeffadha. Wanni akka sheekaaroo beenfaan deemaa jirtuun amantii Islaamaatii miti. Bocola isaa walitti laaqqatan an zaahiran isinii hima. Ijoolleen filachuu fi filachuu dhabuu keessatti mirga qabdi. Ammoo isiin tun amantiin Islaamaa ta dhugaadhaa Qur'aanni keenya nuu himee jira. Man qatala nafsan namni lubbuu takka ajjeese man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasaadin fil ardi faka'annamaa qatala an-naasa jamii'a. Akka nama guutuu ajjeeseeti. Qur'aana kana kaadaniiti deemaa dhagaan nama ajjeesaa jaan tun amantii Islaamaatii miti bocola malee. Ummanni gartee dirqiidhaan amantii nama na ja'us hin jirtu amantiin Islaamaa filannaadha. Ana obboleessi kiyya murtii guutoon filannaa guutuudha yoo arra kee amantii tanarraa bee ajjeesaan ja'uun boru yoo rakkate ana obboleessa kiyya rakkoo isaa kiristaana ta'e jee bira dhaabbachuun dhiisu. Nama humaattu yoo ati guyyaa sadiitti hin duune jee galgala kana qofa naa barreesse amantii nama ajjeeftu tana ani isaanii wajjin jannata seenuun azaabaan seenuun. Na dhagaifadhu na dhaga'i murtiin si harka jirti. Islaama dhiisuu fi Islaama jaalachuun namni tokko katti si dirqu hin jiru. Hagartee si ajjeesulleen hin jiru. Osoo arra kaatee mattaba hidhatte namichi siin ajjeesa jee ana dura ajjeesee dabra malee ati miti. Tana quba qabaadhu. This is Islam. Islaama jechuun kan
Freedom nama kan. Adeerri Nabi Muhammad eenyu ture bo? Eenyu ture Islaama ture. Bira taa'eetiti Nabi Muhammad wajji nyaatee wajji dhugee wajji jiraachuu ture. Kana eessatti irraanfatan ummanni. Tanaaf murtii kiyya yoonii fi waan sallaaltee kan deemtu tahee an obboleessi kee ilaa hanga dhumaa ilaa hangaan du'utti waan ati arraan tana isii tana dhiiftee deemteef niin hima fuulduraan itti deema waan fadhan haa godhani. Islaamummaan dhugaadhaa islaamummaa ajjeesaa jettu osoo hin ta'in islaamummaa jiraachisaa jettudha. Islaamummaan dhugaa islaamummaa arrabsaa jettu osoo hin ta'in islaamummaa kabajaa jettudha. Islaamummaan dhugaa islaamummaa fageessaa jettu osoo hin ta'in islaamummaa dhiheessaa jettudha. Tana naa quba qabaadhu. Galatoomii. Sababa kee yaaniin an jijjiiruun si hima dhaggeeffadhu. Sababa kan kee dhaggeeffadha. Isinillee sheekha dhaggeeffadhu. Mubaarik dhaggeeffadhu. Hamza dhaggeeffadha. Sababa kee wanni nan godhu. Hedduu naa galatoomii yaada akka nama musliimaa tokko naa dhiyeessitee fi an sa'aan amma jirurraa eegalee obboleessa kan kee murtiin pirotestaantii peenteedha. Amaneetiin jaalatee fudhadhe. Wanni naa gootu wanni akka obboleessa murtii jaalatutti naa gootu. Ka akka hiyyaa muftii Abdii Raggaasaa jedhamu ni beekame muftii Islaamaa ka Abdii Raggaasaa jedhamu laalee akka amantii san keessaa hin baaneef please gorsa kannii fi ani egaan bahee namni aan cufatu fedee bee liqimsu. Qabrii seenee lafa deebee lafarra hin jiraatu. Yesus namni du'a cabsee kee hin jiru. Obboleessa kee hin deebi'u ammoo namoota 5,400 si daawwatu irratti please namni biraa akka akkanan taaneef amantii san keessa warra jiraniif gorsa kannii naa ulfaadhu galatoomii. Yaa gaafii madatti osoo hin dabarre jecha kanan fixadha murtii kiyya. Laa filannaan teeti habiibi. Walaahi. Arra khaleessa obboleessa kiyya ka dhiigat turte arrallee obboleessa kiyya ka dhiigateeti. Antanan irra deebi'ee siima. Amantiin ammoo filannaan teeti ani wanni nin ummataaf dhaamu wanni sheekotiin olaanaa irra qabatee deemtuun islaamummaadhaan seena. Wanni nama du'e gammadan wanni nama du'e baga du'e ja'aniif ayyu islaamin haadaa islaamummaa tamitun islaamummaa dargaggeessa fageessaa deemtu islaamummaan dhugaadhaa sheekan irraan baratin kitaaba irraa baradhaa qur'aana irraa baradhaa islaamummaa dhugaa yoo feetan yoo sheekan jala deemna kan jettan taatan karaan gartee tokko hin jiru karaa takka mulhida tahuu takka amantii irraa bahuu yoo taate malee. Amata kudhaniin waan kanarratti arrafamaa jira murtii ni beeyta. Amata kudhan biyya dhugaa keessa biyyattiini warra si ajjeefna je'us yoo jiraate waan isaan si barreessan hunda iskiriinshuut godhadhu iskiriinshuutii isaanii san onlaayini irrattis baasii dhiigni kee dhiiga saree akkan taane akka eenyu si jeesee fi eenyu si dhiisee hin beeyne qabadhuu taa'e. Ammoo filannaa keessatti mirga qabda ani wanni si dhaamu wanni ati dhiiftee deemte islaamummaa osoo hin ta'in bocola isaan barreeffataniidha quba qabaadhu. Wanni ati dhiiftee deemte islaamummaa miti. Bocola isaan barreeffatanii sambaga dhiiftee deemte. Gaafii lama natti hin dabala. Murtii Hamzaaf Sheekh Hamzaa dhiifama naa godhi. Hamzaa silaa asirra naa dhabdee natti tola hedduu akkaan si jaalatu kabajuuf waan sin dinneefi malee Hamzaa dhugumaan si jaaladhaa teekstii takka naa barreessitee sin agarree as jalatti ol nagalcheennaan nama hunda duraan ol si galche siin jaaladha siin kabaja namaan ittiin mari'adhu rakkoo xiyyatti himadhu yoo namni waanarraa qabaatu jiraate Hamzaa Hijaabe gaafadhaa jeetiin ifatti dubbadhee ture. Akka amanamtuuf kijibni akka amanamuuf sheekha jaaniin maqaa sheekhaa roobeetiin natti ergame ni yaadata islaamummaa keessatti sheekha ni amanama maqaa kana namni waan amanamuuf. Anyway waan hin ta'e hunda haasa'uu hin barbaadu waan hin godhes haasa'uu hin barbaadu maaliin barbaada murtiin amantii islaamaa keessaa jibbaa fi arrabsoo fi shiraa fi diinummaa isaan namaa qaban qofaaf amantii san keessaa ba'ee an azaaba haaseenu yoo azaabni jiraatee namni biraa fakkeenya godhatee akka irraa baratuuf. Kanuma qofa hayaanaan jee. Gaafii lama qofatti sirraa deebisa murtii kiyya takka. Hamza dhiifama naa godhi. Laala murtiin gaafachuu jira waajji. Beekeera. Naa obsi please haga murtiin naa kanneen naa obsi miyuut murtiin banatin. Murtii dirqama qotu mureedii. Waajji gaafii akkan qaba. Please Hamza.
Hamza bin Dunia Dunia apa? Gadis. Nas. Wanta ka Kana wanta. caalaa turuu hin danda'u Hamza. Wanta. Wanji sakandi soddoma naakan. Sakandi soddoma naakan. Ashiitti fufi Hamza. Otoo yaadi boodarra dhufe gaarii ture Hamza beektaa Sheekh Hamza. Lala naafsi wajji. Naafsi leencoo naafsi. Murtii gaafii sadiin qaba ture lamattiin deeffadha murtii fi waan amma godhaa jirtu kan osoo waan kana hin goone silaa pirogiraama kana asitti dhaabdee akka nama foon keetii tokkotti murtiidhaan keessaan na dubbiftee natti tola osoo waan kana hin goone siin gaafadhe haya jechuu fi haya jechuu dhabuun kee mirga keeti osoo waan kana hin goone silaa pirogiraama asirratti gartee harka si ol qabsiisanii wanni jechuu fi kana osoo hin goone dura filannaa keetiin waan feete godhuu dandeessa murtii. Osoo anaa wajji tara takka mari'attee haasoytee natti tola. Yoo siifin kan na jettees mirga keeti. Yoo Suni barti hamdu anaaf uma rakkoon qabu ani deebiin an achiinillee si deebisu Hamza. Waan feete naa deebisi. Yoo haya naan jettees si bira jirti murtii na dhagaye. Sun haya siin jaa Hamza na dhaggeeffadhu ani umaa barbaadee amantii kana keessa hin baane. An nama bareedaa na Barbaadaaf hin baanu lakki. mana bareedaa kana keessa hin jiradha waan tokko naa hubadha Mubaarik awwale sheekha waan tokko naa hubadha ishee. Ani waan tokko namarree akkaan dhufe waan hin jeen namni murtiitu kiristaana ta'eettanii akka ilmaan raggaasaatti ilillii takka naa kan tayyoo as jala jiraattan bolookiin isin godha kan hin argin waaqayyoo isin gaafatan jee. Completely amantii tanaan jijjiirrachuu barbaada. Maaliif? Ani murtii waan tana murtii kiyya akka islaama sin gaafadhe. Akka islaamummaa sin gaafadhe. Akka nama foon keetittiin si gaafadhe. Akka nama gartee harargee teetittiin si gaafadhe. Waan takka tanii keessaan sitti haasa'uutu jira. Akka oromummaattiin si gaafatadhe. Oromummaa keessaa akka nama foon kiyyattiin si gaafatadhe. Waan takkittii tana osoo asirratti waa takka hin goone daqiiqaa muraasa keessaan naaf ni kan ni ta'ana. Yosif kan nu jettes mirga qabda. Yosif kan jettes mirga guutuu qabda. Asumaan taatu machi gara achi koti wal dubbisee yoo fedhe. Akkanuma taa'ee dubbisuun hin danda'a yoo dhiifama naa godhan ni gaafadha. Warra asirra jiran namoota guddaa jira. Taayimii fudhannee wajji haasoo. Hamza, where are you Hamza? Hamza. Murtii guutuu waan Ustaaz Hamzaan je godhi akkana akka obboleessatti si gaafadheen malee akka amantiitti miti. Akka Hamzaa islaamummaatti miti. Akkana caalaa yeroo goggogu Oromummaatti si gaafadhe. murtii keenya bakka yeroo Sheeka isinillee lolte illolina wanni lolaan godhamaan jirtu obsaa fi isinis. Ani waan isinirraa barbaadu na dhaggeeffadha. Filannoo kiyya filadheetiin isin dhufee namarraa homaan barbaadu hin jee namni wanni inni naa himu jiraate at least I respect him because Hamzaan kun ilaalchi inni amantii keessatti qabu. Ilaalchi inni itti yaada si ibsu xiqqoo akka warra mormaa fi harka namarraa muraa jiru kanaa miti. Si galame guyyaa har'aan tana Hamzaa waan ta'e si himume ijoolleen raggaasaa amantii Pirotestaantii keessaa dhuftee abdii raggaasaa furii waajjira bulchiinsaa gama duubaatiin charchii kireeffatee qaba ture. Charchii kanatti maal godhe? Kiraan manaa itti qaaloofnaan cufee gara islaamummaa dhufe. Islaamummaatti dhufee yoo maal ta'e? Guyyaa sadaffaa fatwaa godhuu eegale. Humaan jenneen ni callifne. Guyyaa afuraffaadhaa sujuuda qaba. Humaan jenneen ni callifne. Guyyaa shanaffaadhaa amantii Pirotestaantii arrabsuu eegale. Dukkana keessaa hin bee. Dukkanni inni keessaa bee. Mana kiraa itti dukkanaa isaan keessaa. Goosisu jiru ustaaza ulamaa'idha maqaadhaaf. Taa'eetii ilaalaa aniin kun. Ani kaniin amantii musliimaa kalee arreeyoon arra keessaa bee already akka naa hubatta wanni hin barbaadu nama kuma ja'an kun amantii musliimaa keessaa bee borjumaata yookaan qidaamee yookaan woodii gaafan amantii islaamaa arrabsu wabiin kiyya maali akkaan iftaan borumtii isaa immoo akkaan Pirotestaantii hin arrabsineef wabiin kiyya maa inni. Maali wabii qaba maaliin na amantu warri Pirotestaantii akka amantii sana hin arrabsine. Okay, warri Pirotestaantii akka na amananiif dirqama musliimaa arrabsuun qaba amantii waan hin jijjiirradheef. Sheekha na dhaggeeffadha sirriitti. An amantii musliimaa keessaan garana dhufee dirqama amantii sana arrabsuun qaba.
amantii kamtu akkasitti nama ajaje immoo fandi godhee maallaqatti kafalee yaada kannee fi barreesseetti kannee arrabsi amantii kana jedhee kan erge kun nama amantii sana hin beekne moo gurbaa laa Allahu akbar jechuu hin beekne barreessanii tara dhibba irra deemanii itti himanii akka miimooriitti itti fe'anii amantii namaa arrabsiisuun gaafa laalu islaamummaan dhugumaan seef hin dhufte. Islaamummaan dhugumaan dirqamaan nama fudhachiifame waan jedhuun fudhadhee jechuudha. Ifu waan Hamzaan sin jee godhi dhageeffadhume yeroo kannii fi kan jarjaran barbaachisu simachuudhaaf sin jarjaran isin langizee inni bilchaatetti isin wayya sheeka waangelaatiin baa. Anjarjaree miti Hamzaan keenya. Ani murtii ammallee mirga qabaa. Ana akka obboleessa isarra guddaatti akka gartee nama kiyyattiin isatti dubbachuuf hadha kophatti. Waa takka osoo asirratti murteessine. Sii galee? Boru tanaan barbaada murtii kiyya. Waa takka osoo murteessine waa takka osoo hin jenne. Miki ni jira asir. Miki ni bee. Okay, Slaaween itti himuu barbaade. Aniin akkamitti natti himamaatiin as ga'ee Hamza. Amantiin Pirotestaantii addunyaa kanarratti hin uumamne. Qamadii wajjin amantiin Pirotestaantii hin jirtu. Si galeemi akka xilaatatti natti himamee guddadee. Daarektilee bulookiin si godha namni irra ta'u. Saniin dhaggeeffadhee as ga'e. So, Hamza, Ustaz Hamza, warri hinatti fidaa jira by the way. Yeroo hedduu namoonni godhaa jira. Dhaggeeffadhu wanni sii himu. Hamza, WhatsAppii akkamitti akka hin dalayne godhan? Ustaz Hamza. Ifumarraan install godhi yeroodhaaf. Okay, delay. Dhagee. Sindaga'u murtii sirratti walamu jiraan saase dhagayaan jiru na bira. Sagaleen kiyya ni jira? Yaa. Amman isin dhagaya. Murtiini amantii Islaamaa keessaa yoo bahe maal bu'aa buusaafii ture amantii Muslimaatiif? Homaa bu'aa buusaan turre. Nama tokko dargaggeessa kan miidiyaa hawaasaa irratti beeytan. Murtiini yoo miidiyaa hawaasaa irratti taphachuu fi akka nama tokko jiraachuudha ala wanti inni amantii Muslimaatiif buusaa jira yoo inni deeme isinirraa hir'isu hin jiru. Ati duraanu kaafiraa naan jaamaa olee guyyaarraa kana guutuu. Jiranii. Murtii annaan jechuutti jiranii. Jecha kufrii si haara murtii annaan jechuutti hin jiranii. Amata 10 maal taatee ati? Qabamtee jirta murtii na biraa sossootti hin jirtu.